Waga gamadan ismi. Ana kanu diargadu. Halkan mon bare buleman. Halkan natul fata zanu fade bulutu natul fata dan akoti. Galagalum dedab. Tayro ya damarro hinargada biro ke sagaran itti galagalum hojiitu natul fata. Sanu dijal qabe. Bagga gammadi. Bagga gammadi dugawa amma wal fuunani fati. Isa dugaan siin jedhama. Miindaa keenya kan lammanii walitti finnaa si caalaa yoon argadhe iyyuu isiin kenna rakkina qaban. Tole wal fuuna isa dhugaa ijoollee lama miti. Ani fakkeenya adda abbabeechi goobanaa buune nama baay'ee guddisuu dandeenya maniifati. Hojjettu. Hin hojjettu hojii kana. Sanbataaf dilbatarra definaa amma jimaataattuu numa hojjetama. Hin hojjettu. Yookaan ana filatta yookiin hojii kana filatta. Hojiin filadha siinis nan filadha. Lama wal faana filachuun hin jiru gaa. Yookiin ana filadhu yookiin niitii kana filadhu. Hunduu deebiidha hojiinis hin ta'a atis hin taatati. Hirko sa'aatii tokko waan hin gunneef as keessa turte kan wallaa hammattee teesse guyyaa lama maa inni guyyaa lama guyyaa tokko gaafa naa hojjettee bakka itti wajjiniin naquu dandeessu tilmaamuun natti hin cimu. Oromoon hammataadhaa dhiise. Haa kanaaf akkasitti wal hammattee teesse. Rakkina biraa ta'uu danda'a hojii hojjetamuu qaba garuu. An galiin koo dabaluu galiin keessa dabaluu wali miindaan akkasii dabalamu gochuu nan danda'ani walitti dhufeenya ishee wajjin qabu. Waggaa meeqa si dandeessi? Waggaa 3 ol. Naan du'e ka gaafate mana kan hojjette. Hamma yoomittaan sitti hirkadhee jiraadhani akka ciroo hirkataatti. Nan hojjedhaa dhiisu. Hin hojjettu hirko. Tiyya nan hojjedha hojii kana. Nan hojjedhaa hin hojjedha. Inni laalla. Rakkoon qabu. Rakkina qabu. Hojjedhu anaa wajjin garuu gaafa mana kana qacaramtee hojjechuu jalqabdee kaastee adda baana. Maaliif adda baana walitti dhiyee walitti akkasiiti. Inumaa ayyaana afati waajjira tokko keessaan hojjennu. Akkasiiti. Maal rakkina maalii qaba namni wajjinuu waraanan duulaati. Maal ta'a yoo waajjira tokko keessa hojjennu utuu dhimmi wayii dhufe wal duukaa manni nuu kennamuu danda'a wal duukaa lafi nuu kennamuu danda'a. Faayidaa qaba waan akkasii. Dhugaa akkasitti wal jala galtee ta'a akkamittan si hojjisiisa. Eessa taa'u teessuma hin jiru akka jirutti teessuma achi gadi yaaftee. Dhugaa taa'e jalqaba bakka itti teessee maal ta'e teessuma mitiin lafa taa'aa turte. Tiyya dhiisii hooggantuun tokko dhufte yoo na hammadha jette akkamittan didan yoo nammachuu didee hojiirra na ari'amu yoo nammadde ati asii jireenyarraan si ari'anaan jette eessa litu anam attam godha hammatan gudiduudhaaf dudduubatti itti adeemuun maal godhan jedheeman. Garuu hirko ishee miti kan dhufe si bira taa'e sii kan dhaqee bira taa'e maalsaa ishee dhufee na hammatittaa. Hooggantootaaf haala mijeessuun hojii hundumaati. Dhugaa Caasaa keessan beektu yoo ta'e dhiisuu dandeessa. Hoogganaatu mootii. Isa namni kastamerii iskiingii seedhani dhiisatti. Hoogganaatu mootii. Hoogganaa iskiingii. Rakkoon qabu maarree ati dhuftee hojii jalqabda ani musii dhiiseen ba'a. Tiyya ani ati si'a meeqa gargar baananii walitti deebinee ani fedha. Isa ammaa gargar baananii walitti deebinu dhiisi gargar hin baanu. Ani musii hojii walitti deebinuu nan barbaadatuuti mana kana hojjettu. Maal godhu nama agabuu karaarra hojjedhu karaarra bultee beektaa? Lakki. Agaboo bultee beektaa? Yeroo tokko warmee yuuji walitti buunu badaa namatti haasa'uun jaalladha. Uruu dhiibee rafa. Inni dhimma keetii qaba. Balleessaa keetiinin aan garuu si dadhabeen beeku. Kanaafuu mana kanatti hojii hin jalqabdu. Dhiisiti hojii kana nan hojjedha dhiisi. Hirko hin hojjettu. Hin hojjetta taanaan ana hojii wallaabda. Ila. Hojii kana haa ta'uun hojjedhu. Hojii kana siif jedhee dhiise guyyaa tokko hagabuu miti. Nyaata ajajee daqiiqaa 20 jalaa ture naan mataa keerraa. Waan uffannaa uffata dhabuu miti. Uffata miiccadhee uffati koo dafee naan qoru taanaan mataa keerraa. Sababa keenya kan kun hundumtuu irratti taa'aa jiru naan. Haa ta'uun hojjedhu rakkina hin qabu hin hojjedhu. Kana booddee waan ani ittiin geejjiba ittiin deemu naa qopheessi waan ani ittiin nyaadhu naa qopheessi mana jireenyaas dandeessu isa rakkina hin qabu qophaadha. Maal durisi qopheessaa man jira? Haa ta'u rakkina itti meen deebi'a. Ittani maalis. Ana burukseen itti maalis. Ofii koon itti maal buruksitee itti himtaa deemati. Itti mu? Deemi. Bilbilee man itti mu? Rakkoon qaban itti himama. Haa ta'u itti mi? Itti mi akkana cuucamaa jiru itti naayi. Akkani akkana hojii hojjetamne akkan godhee akkana gootee itti naa himena.
Hojii dhabaa jaallata miti. Yeroo hojii gaafa hin qabne hojii barbaadinaan jetta. Gaafa argadhu immoo hojjetineet rakkina qabu. Siif bara hojii gaarii siif haa ta'u an bakkee keessan deema. Itti immoo akka hin raafanne itti immoo.